Indastiriin utubaa dinagdeeti. Itoophiyaan guddina dinagdee sadarkaa barbaadamurraan ga'uu fi indastiriin biyyattii bakka ga'umsa investoroota addunyaa akka ta'uufis hojjetamaa jira. Carraawwan hojii biyyattii keessatti bal'inaan akka argamanii fi dargaggoonni muuxannoo qabaniin hojii keessa akka galanii fi investimentiin shoora guddaa qabaata. Magaalaan Shaggar bakka ga'umsa investimentii fi filatamtuu akka taatuuf abbootii qabeenyaa maqaa osoo hin taane hojiin kan agarsiisan simachuun magaalaa dinagdee ta'uu fi hojiin hojjetamaa jiru bu'aa argamsiisaa jiraachuu namoonni magaalaa Shaggar keessatti investimentii irratti bobba'anii jiran kan himan. Gara guddaatti gara aadaa mafaalamee akkas bareedee mul'ataa jiru kana kanan jiru faashinii jedhamee ilaalamu faashinii adda addaa jenna nuti. Isarratti waa sanarratti waa dabalee immoo bu'aan isaas dabalee guddinis dabalee filatameera gara investiitti ce'u. Baay'een gammadee jira. ይህን የጫማ ምርት አንድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ oomisha kophee biyyattii keessatti sadarkaa tokko ol guddisuuf kan hojjetaa jirrudha. Dabalataan carraa hojii namoota hedduuf uumuufis kan gargaarudha. Kopheewwan akka dhaabbata keenyaatti oomishaman sadarkaa alergii kan guutanii fi alattis kan ergamanidha. Kun sharafa alaa biyyaa argamsiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Nutis akka dhaabbata keenyaatti kana milkeessuuf hojjetaa jirra. ዓላማ የተሻለ ነገር አቅርቦ ለሀገርም የራሳችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው ማለት ነው። Number 1 manufacturer here to maintain the quality. Warshaan keenya sibiilota sadarkaa isaa eeggatan oomishuu irratti argama. Sadarkaa oomisha biyyaalessaa kan guutan oomishaa jirra. Itoophiyaan yeroo ammaa ijaarsa baay'inaan ijaaruu irratti argamti. Kan biyya alaatti galaa ture san hambisnee biyya keessatti oomishuun biyyaafis bu'aa guddaa qaba. Ethiopian construction industry. Xiyyeeffannaan mootummaan kenneenii gara hojiitti kan galan investoroonni biyya alaa fi biyya keessaa deeggarsi mootummaan taasisaa jiru gaarii ta'us kaasu. እንደሚታወቀው አብዛኛው በብዛት እንደምታዩት እዚህ ጋር የቆዳ ምርቶችን ነው። Oomishni keenya bu'aalee gogaa irratti kan bu'uureffateedha. Itoophiyaan bu'aalee gogaa qabaachuun carraa bal'aa qabdi. Nutis warshaa keenyaaf galtee kan ta'u biyya alaa irraa osoo hin taane galtee biyya keessa jiru namoota nuuf dhiyeessan irraa fudhannee fayyadamaa jirra. ካሉ አቅራቢዎች ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። Nowadays Ethiopian government and Ethiopian administration they are helping. Kan biyya alaatti galaa ture san hambisnee biyya keessatti oomishuun biyyaafis bu'aa guddaa qaba. Mootummaan Itoophiyaa baay'ee nu gargaaree jira. Nutis oomisha keenya akkamiin qulqullina isaa dabaluu akka dandeenyu irratti hojjetaa jirra. Warshaaleen yoo babal'atan carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa qaba. Nutis akka dhaabbata keenyatti carraa hojii namoota naannootiif uumnee jirra. We are giving best to local people to how to do the job opportunities. Haalli mijataan magaalaa Shaggar keessa jiru gaariidha waan ta'eef magaalichatti investii taasisuu fi filannee kan jedhan abbootiin qabeenyaa dubbifne kun walitti hidhaminsa hawaasa naannawaa waliin jirus gaarii ta'us himu. Nuti kaampaanii tokko yookaan faabrikaa tokko gaafa dhaabnu namoota yookaan carraa dhabdoota naannoo san jiranuuf carraa uumuudha. Carraa uumuu irratti gahee guddaa taphachuu qabnedha. Mootummaanis qajeelfama kana nuu kennee haala saniidhaan carraa uumnee itti deemarra jechaadha. Maaliif kun dirqama keenya waan ta'eef. Namoota biraatiif amma waamicha godhuu qabna nuti akka investaraatti amma nuti akka abbootii qabeenyaatti kanaan dura naannoo keenya keessatti gaaffiin sabbataa yoo dhaqxee galaanoo dhaqxee burraayyoo deemtee gaaffiin keenya waggaa lama sadii ture. Waggaa lama sadii gaafattee illee wanta ati barbaaddu hin argattu ture. Kun immoo dhugaa dubbanne Shaggar kana 100% bankana fooyyessee jira. Simannaan investimentii magaalaa Shaggar karaa bu'aa bahii hir'iseenii simatamaa jira kan jedhan itti gaafatamaan waajjira investimentii fi indastirii magaalaa Shaggar Dr. Haile Mikaa'el Alamuu kanarraas bu'aan argamu eeraniiru. Haala mijataa jira jennetti kan yaadnu bulchiinsa investimentii keenya baay'ee fooyyeera. Bulchiinsa investimentii keenya fooyyeera yeroo jennu simannaadhaaf qophii hundi xumurame namni biirokraasii otoo hin baay'isiin akkuma dhufeen akkataatti simatamuu danda'uutiin haala mijataa uumameera. Dijitaalaayiz goonee namni bakka jirutti onlaayiniidhaan investimentii akkaataatti gaafachuu danda'u mana isaa ta'ee investimentii akka gaafatu. Erga gaafatee booda immoo yeroo gabaabaa keessatti investimentii kana waan barbaade sanaaf kaayyoo barbaade sanaaf akka oolchuu danda'u haala mijataa uumuun keenya tokkodha. Abbootiin qabeenyaa misoomawaa ta'an magaalaa Shaggaritti yoo hojjetan akkaataa barbaadaniin gabaa keessatti bu'aa qabeessa isaan taasisuu fi humna namaa argachuufis carraa qabaachuus kan isaan kaasan. Dargaggeessa energeetik ta'e hojiidhaaf qophaa'ee bal'inaan Shaggar keessatti jiraachuusaa Shaggariin investimentiif filatamtuu taasisa haala mijataadhaas.